الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينكو كان فوقو فيديو جرتن بك جرتنتي نجني ربي سيولين هاجرات يجرا أكسمعا دراندوسي ولودان أكما ولي غلطي وريخينيا خان بإثيوبيا بقى ولين جمني waa'ee bishaan Abbaay wal qabatee wanni dalagame akka biyyatti waan nu gammachiisu waan guddaadha jeetiin abdii qaba. Hopefully biyya keenyaaf waa'ee diinagdee irrattis tahee waa'ee guddina biyya irrattis tahee bu'aa guddaa qaba. Akkasumatti biyya ollaa teenyaaf illee bu'aa qaba. Akka Afrikaatti illee bu'aa guddaa qaba. akka addunyatti illee bu'aa guddaa qaba jennee amanna. Rabbiin khayrii haa godhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan gartee fathii makkaa jennaan gaa kan baniinsa akka makkaa hawaasni addunyaa guutuun irraa gartee madda nagaa argatu. Bishaan beetaa bishaan addunyaan tun bishaan hin jiraatti miti. Rabbi waa hunda subhaanahu wa ta'ala waja'alna min almaa'i kulla shay'in hayy jebar وهند بشان الرأوم نجا ربي سبحانه وتعالى يعني جريني علمنا ما جريني وهنداتو بشان رتم دوايجو خناف بشان كابين يقود دارا بشان جتشون قا ربي سبحانه وتعالى صدر كاسا بخبريدان نوبسني هاتو على كل حال بشان ربي نمتي سنخاسين بشانس يو ربي نمكاسي ورانا ربيتي ولي هاقلو أكما بوا قبوتي غاف ربنا مكاسيس ورانا ربي قدار سبحانه وتعالى بشان جتون. أما المهم كانين دبتشو بربادو كلام مدى راك أبتين لما دا يجول لما دا مجلسني إن شاء الله وري بارانا قرتي جرى فيلتام ورقتن دكتور كبجمو حجي شيخ حجي إبراهيم توفر راجل كبي هاقا واجرا قديت كان فدرالا كان أوروميا كان نانو أمارا كان نانو مغوتو والما قلتو وري أنغو أران تناغرتي ربي سبحانه وتعالى حركيسين كاي أماناتنا ربي سبحانه وتعالى أكتيستني في ربي أباسين قولي بقا قمت دنجتشو نمالي با نمني أنغو تكتك زير أفو هوجي قدا أمانا قدا أني ربي أبسسنا خنو إسن هذا ديسو سننجا بقا قمت دن قيانا جو قيا أماناتنا ربي سبحانه وتعالى إسن دن ديسيسي بكان جيساني قبري خيساني تقرتي هوجي قاري دان اتباتا قيا سر ربين خقالة قاري تسني ديبس ربي سناول إخلاص سني خنيجو واني أمانا را واللافتو رامتي سنساني والفرد جبادا قرو أكسمتي هوجي إسني خنم تتنا ورا بعد تيبكان قرو ربي سناول دبين دبي لافتو رامتي hawaasa guddaa Itoophiyaa jiraachisuu hogganuu jechuun wallaaf fadhaa miti. Namni maatii ofiitu hogganuu dadhabee jira. Namni jaartii ofii bulchuu dadhabee hiikaa jira. Namni jaarsa ofii waliin buluu dadhabee jaartiin jaarsaan na hiikiyyachaa jirti. Namni ilmaan ofii guddifachuu dadhabeeti ilmaan mootummaan fuudhee irraa guddisaa jira. Sirra dhageeffadhaa. Hawaasa bal'aa kana guddisuu jechuun, hawaasa bal'aa kana kunuunsuu jechuun, hawaasa bal'aa kana gartee dantaa fi fedhii isaa eeguu jechuun laafaadhaa miti. Namni maatii ofiitu jiraachisuun yeroo ammaa kana keessatti akka malee jabaachaa jira. Kanaaf amaanaa guddaadha. Amaanaa dachii fi samiin baadhachuu dadhabde ilmi namaa wallaala isaatiif baadhate jaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Wallaala keenyaa waliin baadhanne Rabbiin beekumsa isaatiin Rabbiin nutiisee dandeettii isaatiin Rabbiin beekumsaa fi dandeettii nutti godhee Rabbi isin haa gargaaruun isin jaa. Haadhahu garuu wanni guddaan handhaamu shoora guddaa taphachuu dandeessan taphadha. Leadershipii jechuun maqaadhaa miti. Positionaa hojiiti. Hojiidha. Amaanaa beekuu qabna. Namni yeroo gargarii kursii qabatee ofiifis hin dalagu nama biraallee hin daleessu jechuudha. Amaanaan ani isinii dhaamu wanni kun amaanaa guddaa Rabbi irraa isin gaafachuu ta'a. Kullukum mas'uulun jedhe. Hundi keenyaa irraa gaafatamuu teenya waan itti gaafatamnu irraa. Kanaaf Rabbi isin haa gargaaru. Waan kaleessa dhabne akka sababaa Rabbi isin godhee isin irratti argamu abdiin qaba. Tokkummaa hawaasni Islaamaa dhabe akka sababaa keessaniin argamu abdiin qaba. waa hedduutu sirriyaa'uu qaba, waa hedduutu tolfamuu qaba. You gotta be creative. Amaanaan guddaan majlisaa islaamatiisudha.
mootummaa fi islaama addaan tiisuudha. Ummata islaamaa tiisuudha. Qabeenya isaa tiisuudha. Sagaleen ummata muslimaa biyya san keessatti sagalee alagaa akka hin taane, sagalee abbaa hin qabne akka hin taane, sagalee yatiima akka hin taane, masgidan isaa tiifamu, imaamoottiin isaa tiifamu, ulamaan isaa tiifamu, yatiiman biyya sanii to'atamu, darasoonni to'atamu, kitaaban darasoota hin qabneef argamsiisu, masjida naannoon jireef masjida ijaarsiisu, madarsaa naannoo madarsaa hin qabneef madarsaa argamsiisu. Ahlul khairii jaanitum ahlul khairii rakkatoo osoo hin taane biyya ofii san keessatti osoo birri taate torbaanitti masginni osoo buuse masginni miliyoonni tokko yoo jiraate torbaanitti miliyoona takkaa oltu bu'aa jechuudha. Hojii akkana hojjechiisu diinagdee irratti uummata keenya qabeenya ofii abbaatii ta'uu irratti dachii ofii irratti abbaa ta'uu irratti masgida keessatti gartee sirnaan namni seeraa fi heera eeggatee masgida hoogganuu keessatti namnumaan gartee akka wal beekuun wal filee wal kaayoo osoo hin taane jechuudha. Kana gaa dhaamsi kiyya guddaan warra majlisaatiif akkasuma gartee gara biyya alaa kanaanis ol qabatee filmaata haqa ta'e keessattuu gara Ameerikaa kanaa hin dhagaya akka gartee nama barbaadaa jirtan jechuudha dhageenyaa jirra. Namoota barbaadan kana immoo akka gartee akka namni wal beekuun akka waliin fille hadaraa rabbii. Hawaasni islaamaa kan North America kan akkasumatti Ameerikaadha yoo akkam xiqqaate masgida 15 oltu jira Ameerikaa kana qofa ummanni hawaasni afaan Oromootiin hoogganamu afaan Amaaraatiin hoogganamu akkasumatti hedduutu jira afaan Tigreetiin illee hoogganamu hedduutu jira beekaa ummata kana hunda ifitti yaamtanii afaan Adereeniitis hooggamu hedduutu jira sirri dhaggeeffadhaa ummata Affaar ummata Somaalee ummata Oromoo ummata Amaaraa ummata Guraagee ummata Narraahimi Adaree ummata Amaaraa kana hunda qaama bakka isaan bu'u gootanii mari'achiistanii filachiistanii hayyoota isaanii abboota isaanii hawwoota isaanii ulamaa'ota isaanii sheekota isaanii ustaazota isaanii majlisa gartee shuuraa qaba hawaasni kun dubbistanii nama isinii ta'uu kan dhaayettanii nama keessaa akkasii yoo filtan malee akkanumatti gareen lamaa sadii imaamni lamaa sadii afur waliin dhufee takka namni humna irra qabu sagalee irra qabu waliin dhufee abolati nu ta'e jeetuma nama isa fakkaatu nama inni jaalate bakka buutu osoo hin taane nama haqaan dandeettii qabu kagartee bu'aa hawaasaaf qabu rabbillee sodaatu bifa saniin akka hojjettan majlisul a'laa Itoophiyaatiif hin dhaama kana akka North America keessatti nama qaalimachaa jirtan dhageenyee jirra. Wanni kun immoo akka wal beetaniin osoo hin taane akka haqaa fi ifaa bilisaan wanni kun sirnaan seera isaa eeggatee bifa saniin tahamuun dhaamsa obbolummaati inshallah. Maaliif akkanumatti nama isin wal dhageessaniin qofa wal dubbistan osoo hin taane nama dubbii tanaaf majlisa kanaaf hariiroo ummata islaamaa kan Itoophiyaa keessa jiruu fi kan Ameerikaa kan Awurooppaa kan Kanaadaa keessa jiru hunda cimsee fedhii ummata islaamaa kan biyya alaa jiraniitii fi kan biyya keessa jiran akkamitti wal simachiisee wal dandeessisee fedhii isaanii kana yaada isaanii dantaa isaanii gaggeessuu danda'a waan jirratti osoo ta'e bareeda jeetiin amana akka wal beekaniin osoo hin taane beekumsaa fi dandeettii fi muuxannoo irratti dandeettii beekumsa muuxannoo irratti hundaa'e osoo ta'e bareeda jeetiin amana inshallah. Sansaan kaan immoo mee obboleen islaamaa isin gaafadha. Bishaan Abbayaa hedduu nu gammachiisa. Waloodhaan namuu waan kana ajandaa godheeraa dubbataa jira. Akkuma gammachuun Itoophiyaa nu gammachiistutti gaddii Itoophiyaa maaliif isin hin gaddisiisne? Gaddii keenya kun maaliif hawaloo hin taane? Rakkoon Itoophiyaa keessatti hawaloo maaliif nuuf hin taane? Keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti wanni deemaa jiru kun. Ayyoon teenya, ilmaan keenya jumlaadhaan ajjeefamaa jiran, jumlaadhaan saamamaa jiran, jumlaadhaan buqqifamaa jiran, buqqaanii bakka dhaqanitti illee nagee dhabaa jiran. Buqqaanii qe'ee isaaniitirraa buqqaanii qe'ee obboleeyyan isaanii keessa illee yoo qubatan nagee dhabaa jiran jechuudha. Wanni kun maaliif akka walootti hin yaachisne? Keessattuu ustaazota, sheekota, namoota maqaa amantiitii waa barsiisu. Keessattuu maqaa ustaazotaatiin kan umrii isaanii mucucaa fi xurii fi takka dogoggoraa fi takka sehaadhaan akka namatti waa'ee sabboonummaa abaaruu waa'ee sabboonummaa dubbatu hojiin isaanii kanuma bakka. Isaan foobiyaatu qabeeni jira jechuudha. Sabboonummaan isaaniif hin galle. Sabboonummaa jechaatu muudhaan. Sabboonummaa namni jalaa galee jiraateeru namni sabboonummaa qabu hin jiru.
إسان أرلي كلام إساني سبون ما بريس جتش إساني سبون شهادة إساني سبون ما تاتي جبين سان أمة قوتمي جرو حكنا خنا أستاذو تكنا خنا ربي صداد أسين جنة ميتي قوتس قبا إفلالا يرو نمني أيون أورومو في أوروميا خيسة تيغرتي واتألما جرتو رساسا واتألمتي كانت نعلما جرتو إذا يرون في وان وسبون ما خنا دبتن نلهن سالفتني كتاب كم قراتن ديروسين بر رسول الله عليه الصلاة والسلام لبو إلمنا ما ريسيتي لبون أدري إسياكي ساتر تبر لبون شمبرو تكا إسياكي ساتر تبر رسول ربي عليه الصلاة والسلام سببا بر لبون أدري تكا سببا إسين وانيا تؤومتي سببا إسين وان أويدو أوومتي سببا إسين بلافسات إتلامتي نمتتين أدريسان إفجالتي هيتي وانيا تقشاش لفاترلي نياكيسو أووتي سببا سنف قالتين عذاب سينتي يا رسول صلى الله عليه وسلم نمتتين تكمو سببا لبو تكا دوأرى المنامات ميت ساري دوأرى أولتيف ربي دلي إسي تشبوسي إسي في جنة نكي ربي سبحانه وتعالى ملالا إسي أستاذوني لبو نما إسي مبرت قتين قبدو أستاذوني هندا ميتي أستاذوني يروما هندا جبما أورومو للستان سبونما في أورومو جتني وقيو جبال اللساء قلتن مالي في ربي سوداني يرو نمني أجندا كنا جلا قلي جروم يرو نمني يرو أكنا أخنا خيستي أيون أوروميا خيستي وان بنيسي انتهين تهاجرتو وان بنيسي انتهين تهاجرتو خيستي سين أما اللي سبونما بلا ليفتشو أما اللي إسين شيكوتي أكسي أستاذ أكسي أستاذ سبونما إنيو سبونما بليسو يا أخي سبونما وانياتني وان لغني وسونو إسين جاني سين قافتنيهم بيتن مالي جبان إسين نمت فرادي لخنا كبدن مالي هنافان إسين كبدن يا أخي حواسني وان خنرات أفاشي جرات أجيفرلو واي إرچانا آسويتا واي سبون ما نوشتا إسلامني تقولين خا أمنتي إسلاماتي جي أمنتي إسلام إفرا فلتين جو الرلي أتي واي إرچا دبت لبون هادتيتي مو لبون أيو تيتي أجيفا ما جرتي جملة دان أجيفا ما جرتي قوتو أرومية تنغيستي سبحان الله أني إيجا أكك أبدان نموم أكك أبدان دبي هون دفوتني سياسة تيتن دبي هون دفوتني سبون تيتن دبي هون دفوتني يا أخي مالي جبانك كنا مالي نافنك كنا مالي تفينك كنا أما تستحيون من الله إن سالفتني تقول لي أجندان سبون ما إيجا نمي براغلي توري الريتش شركي دجي إيجا نمي براغلي توري جرا ديرو واي إيه الريتشا أوسو إسيني جنبانتين أوسو فيسبوك فين هواسا برسيفاتشا توري الحمد لله هواس إسلاما الريتش شركي كتيني بيخ خانا نم تقولين أستاذني تقولين خارانتنا الريتش شركي دام متجومي هسا قبو الريتش شركي أكتي إبان إفتي بيخ نم نندنو الرلي إسين واي خانا أستاذوتا وليه الوربادن واي خانا علماء وليه الوربادن واي خانا إسلام ما خيستي أورمو في إسلام ولد بوسور بدن ما لي في سالفني ما لي في أجندا يرو إني همبر باتشنت أجندا أنا مغوتن خوني مالي إرجمتوتا دينا موتوم ما كتها تنقلسيها ما لي إممان أيو تينيا خان تنقلا جروحان أكام سور بدن ركو أمتا خينيا خان بلا سات إلمي ركو أمتا خينيا خان قرتي سامي في أجد في بوكين سات إلى مخنا أجندا خنا خبرة في الدني واي سبون ما في الدني واي ريتشا في الدني خنا أكام سور بدن يرو يا أخي بالله عليك أذان يرو كبا إقامة يرو كبا نمني واي شركي أمان تنخيستي أمة إسلام الرا شركين الريتش شركي دام تجي مرمو أي سجر إناقرين إسلامنا الحمد لله الرج أيانا إسلام كنتين أكا أيانا واقفة كتي إفهم بلسان بيخ تكاتنا دوران دابتي سنجو واي يرو سنخيستي قدما توري الرتي أكاتا وهاقون الرتي نمني والقافتا توري ملي واني خوني اتي أماني نمني أكا ربي اتوان خانا قبراجر انجرو تقولين أني بيخو واني سنكراتان خانا ولي قلامتي خناف وبلين إسلاما أمة أشهد أن لا إله إلا الله جو فوتني شركة قلتن رسول ربي عليه الصلاة والسلام
namni nama kafarsiise ofiifuu ni kafara jira Rasuul sallam. Wallahi isintu warra islaama sheekootii kafarsiisu raawwate kafartanii jirtanii isin jaan. Warri arra lafaa kaatanii nama ashhadu an laa ilaaha illallah jedhu kafarsiistan shirkiidhaan xureessistan wallahi rabbiin isin xureessee jira kana beeka taa'a jaran ni miidhamtanii nurraa nyaadhamtanii taa'a ana gasuun isin dhaam. Dhimma ayyoo teenya Oromiyaa keessatti Wallaggaa keessattu isin sheekootiin akkanatti ajandaa kana nu gootan isin keessattu ummanni kun naannoo isin dhalattanirraa achitti qubatan osoo akka islaamummaatti haqa isinirraa qabanii akka namoomatti haqa isinirraa qabanii akka maatitti haqa isinirraa qaban osoo akka islaamummaatti isinirraa qabanii akka biyyatti osoo haqa isinirraa qabanii kana ajandaa kana ukkaamsuu barbaaddan jechuudha.